Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maartii akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa koodha isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba akkam jirtu isin yaadeen jira kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis hunda keessan isin yaadeen jira akkam jirtu nagaa keessanii babbadeen jira xiqqoo samuuna kanallee anillee jechuudha innaa dhiifama naaf godhaa isin jechuun barbaada hojiin ni dhaqqaba kanaafi gara chaanaala kanarratti dhabamuun kunmoo baduu osoo hin taane yaa'u waan baay'eetu jira waan nuti sirreessinu akkasumoo dhuunfaa mataa kootiin kan baduu danda'e jechuudha kanaaf immoo ittuma yaadee tananii wanni hundumuu ni dhaqqaba waan ta'eef kanaafi babbaduu waanuma jiru yeroo tokko tokko isiniin jechuu barbaada boqonnaatu barbaachisaa silkiirraa fagaachuun xiqqoo baay'ee nama gammachiisaa isiniin jechuun barbaada innaa kanaaf guyyaa har'aa dhufeen jira hin badu jechuudha innaa yeroo tokko tokko samuuna kana gara ji'a tokko akkas silbilarraa fagaachuu barbaade tananii iddoo bilbillitti fayyadamuu hin dandeenye waan an deemuu barbaaduu fi kanaaf isiniin jedha nan jira isinillee jabaadhaa kan immoo warroonni baay'een keessan akkuma galteen haftee akkuma galteen dubbachaa jirtu viidiyoo dalagaa jirtu waan baay'ee jettanii jirtan garuu immoo ani qabadheen jira yaa'u garuma kiyya keessa jira guyyaa tokko immoo yaa'u akka isin gammachiisu abdiin qaba namni tokko waan inni hojjetu tokko yookaan waan inni dalagu san yoo keessa yookaan immoo waan haalli mijaa'aan tokko yoo jiraate waan san hojjechuu waan san ergamu yookaan immoo hojiirra oolchuu danda'a waan ta'eef kanaaf immoo kun akkasumatti ta'e yaa waanan fayyaa qofaadha jechuudha wanni hunduun ni dhaqqaba hojiinis jiraate chaanaala kanarratti illee deebi'ee hojjechuun immoo dirqama kootidha waan ta'eef kun immoo fedha mataa koodha maaliif itti karoorseen qaba karoora tokko immoo hanga galmaan gahanitti waan yaadan tokko haga sirreeffatanitti yaa namni addunyaa tanarratti waan baay'eetu jira wanta isa xaarsuu wanta bakka waan baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf hin jirra yeroo gabaabatti immoo sirriitti akka waliin hojjannu abdii guddaan qaba jechuudha kanaaf muddamuun illee nama barbaachisu natti fakkaata akka kootti jechuudha kanaaf isiniin jechuun barbaada akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu isin yaadeen jira sirriitti isiniin jechuun barbaada akkasuma warroonni gaafii na gaafattan gaafii hedduutu jira waa'ee intarneetii irrattis ta'ee akkasumas immoo haala hiriyaa kootiin maatii kootiin obboleewwan kootiin wal simbarsiisuu irratti gaafii hedduun natti ka'ee jira gara koomentiitiinis gara keessaniitiin jechuudha hedduu galatooma isinan jaaladha isinan kabaja isa kanallee sirreessuudhaaf immoo simbarsiisuudhaaf dirqama kootidha waan ta'eef hunduu immoo yaa'u fedha isaa malee hin ta'u akkuma nuti taanetti osoo hin taane akka rabbi ta'e eeyyametti nuuf eeyyametti jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu barbaada amma immoo sagantaa tokko qabadhee dhufeen jira innis maal yoo jettanii wanta isin fayyadu tokko jechuudha. Maaliif namoonni hedduu keessanillee baay'ee na gaafachaa jirtanii akkasumas immoo kan koomentiidhaan illee na gaafattanis jirtu waan kana immoo isinitti himuun dirqama koote waan ta'eef kun immoo isin barbaachisaa isinis fayyada wanti na fayyade kun immoo isinillee fayyada waan ta'eef jechuudha waan nama fayyadu tokko immoo waliif dabarsuun walitti himuun immoo dirqama keenya wal gargaaruunis dirqama keenya jechuudha akkuma wal jaalannu immoo wanta rakkannellee wal bira dhaabachuun dirqama isin jechuun barbaada innis maal yoo jettanii ishee tana ni beektu natti fakkaata hundi keessanuu intarneetidha jechuudha wifi jechuudha biyya alaatii kan bitee dhufeedha jechuudha maqaan ishii immoo paak liink jedhamti paakti liink jedhamti kun maqaan ishii akkuma sanatti mul'attu jechuudha innaa kunoo kaartoon irratti immoo akka seeraan sanitti mul'atu jechuudha maqaa ishii guutuu waliin ishee kana jechuudha ishee kana ani biyya keessatti miti akkuma jedhamu biyya alaatiin beeruutii filadhee dhufe jechuudha baay'ee meeshaa jabduudha jechuudha meeshaa baay'ee niitoorkii sirriitti harkisti sirriitti hojjetti jechuudha ani garuu yeroo baay'ee namootaan illee gaafadheen ture achumatti jechuudha garuu immoo hanga hawaawii sanirra hin geessu naan jedhanii ture baay'een shakkee ture ofii kootis sodaadheen ture jechuudha maallaqatti guutee booda ona dida jedheen ture
Garuu immoo baay'ee barbaachistuudha. Ani mana waayifaa yookaan immoo teelee deemee meeshaa adda ta'edha jechuudha. Meeshaa adda ta'edha isheen tuni jechuudha. Kaartoonii irraa isinitti agarsiisaa jira. Isheen immoo kun akkas jirti jechuudha. Waan akkas ta'eef ani immoo waan ji'a tokkoon itti guute jechuudha. Yaaliidhaaf jechuudha. Waan ji'a tokkootti guute seeraan naaf hojjate jechuudha. Laayivii akka barbaadetti namoonni immoo kan itti fayyadaman nama afurii bichaa dandeessi haga sadii bisa dandeessi jedhanii gara namoota 10 ol dandeessi jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoota hedduudha ollaadhaanis namoota hedduutu dhufee nama 5 nama 6 taane fayyadamna jechuudha mana keessatti jechuudha. Sirriitti fayyaddi jechuudha. Ishee tanaadha yoo bitachuu barbaadan. Keessattuu immoo biyya keessaa osoo hin taane biyya alaatirraa osoo bitattanii haarawa kan itti fayyadamame osoo hin taane biyya keessaa osoo bitattanii biyya san jirtan jechuudha. Biyya alaatirraa odoo argattanii bitattanii hedduu namatti toltu jechuudha. Isheen tun jechuudha. Asumarraa illee footoo fudhachuu hin dandeessu. Screenshot godhatanii agarsiifattanii bitachuu hin dandeessu. Madaamoonni keessan isinitti himuu danda'u kan isinii soquu danda'u. Baay'inaan warroonni biyya alaa keessa jiran fayyadaman. Isaan kan fayyadaman waayifaadha kan fayyadaman jechuudha. Waayifaa mana keessa jechuudha. Akkuma beeknu madaamoonni isaan fayyadamu. Kana garuu fayyadaman daataan hin jira isaan bira daataa fayyadamu yeroo gabaabaa keessatti gabba'anii. Ishii tana akkanatti yoo itti agarsiistan ishii tana barbaada waayifaa wattaniin isinitti himu jechuudha. Warroota silkii isaanis wallaalaa warra silkii gurguran biratti isinii gaafachiisuu hin danda'u jechuudha. Innaa ishee tana isiniin jechuun barbaada. Asumaan dhaamsi koo kanumaa garuu biyya sanii odoo bitattanii dhuftanii baay'ee barbaachisaadha. Ani mana teeletti dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa ajaa'ibaati jedhamte dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa biyya keessa jirtuun addaadha tun jechuudha. Garuu biyya keessa hin jirti. Kan biyya keessa jirtuun addaadha jechuudha. Keessa ishee bakka meeshaan ishee jechuudha xirratti kan jettu jechuudha. Ishee kana jechuudha. Innaa kanaaf ishee kana laalchisadhaa viidiyooletti agarsiistanii isinii bituu hin danda'u. Ani garuu maatiin koo Beerut keessatti gaafadhee hin beeknu naan jedhanii macarrashaa viidiyootti wanni agarsiisee suuraatti agarsiisee isa kanas hin beeknu waan wayiitti fakkaate jechuudha. Akka waan riimootii laaptooppii yookaan kompiitaraatti fakkaate isa naan jedhanii. Innaa kanaafuu isinotti agarsiistanii namanoo gaafatanii wallaalanillee argachuu danda'u jechuudha. Isiniin jechuun barbaada. Innaa kanuma ulfaadhaa kan itti aanuun immoo viidiyoo itti aanuun immoo walitti deebina isiniin jechuu barbaada. Kanaan booda immoo hin bannu yeroo tokko baduunis waanuma jiru immoo sibsibba jedhee guyyaa tokko immoo isinii waliin akkan oolu abdiin qaba laayivii irratti jechuudha. Innaa guyyaa gaarii isiniif